akkuma beekamutti soomanni jiini ramadaanaa ji'a jaalatamaa fi filatamaa hawaasni musliimaa dhabaa itti gargaaree akkasumas rakkataa cinaa dhaabbatee gammachuudhaan waan qabu waliin sooman waan ta'eef jecha akkasumatti guyyaa har'aa kana Faatumaa Faawundeeshin bulchiinsa magaalaa Malkaa Fuutii fi aanaa Kombolchaa wajjin ta'uudhaan sagantaa aftiraa bareedaa kana asitti qopheessanii jiranii sagantaa keenya har'aa kana wanni adda isa godhu akka ammaan dura baratametti osoo hin ta'in abbootiin amantaa hordoftoota amantaa kiristaanaa akkasumas pirootestaantii asirratti argamanii waan jiraniif inni kun adda isa godha jechuudha. Guyyaa irraa obboleettii teenya qaalii Faatumaa Faawundeeshin kan jedhamuun kan qophaa'edha. Sagantaan kun akkuma ati agartu baay'ee miidhagaa fi baay'ee bareedaadha. Haala asiin gadi gartuun bifa gaarii fi bareedaa ta'een akkanatti qophaa'ee jira jechuudha. Inni kun amma bifa kanaan dargaggoonni keenya, shabaabni keenya, dubartoonni keenya hundi walii galuudhaan qophiin kun akka bareeduuf gahee isaanii taphachaa jiru. Nutis gara akka mootummaatti wanta kana nageenya wanta kanaatiif qaamota hedduu keessummoota jajjaboota asirratti hirmaachuu deema. Akka fakkeenyatti bulchaa bulchiinsa aanaa Kombolchaa obbo Nuuraddiin Ibraahim itti gaafatamaa waajjira paartii Maaruf Abdii Abbaarfaan ni hirmaatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa irraa akka aanaa Kombolchaatti kunoo sagantaa aftiraa guddaa bifa kana fakkaatuun akka aanaa keenyaatti qophaa'aa jira. Warra sagantaa kana qopheessallee rabbiin gurguddoo itti haa kennu. Bifa kana fakkaatuun aanaa keenya keessatti dargaggeessinis dubartiinis ummata keenya fursiisuuf asitti argamnee jirra. Sagantaa kana warra qopheessallee rabbi itti haa kennu jenna. Hedduu itti gammannee jirra. Galatoomaa ulfaadhaa'ee maqaa kiyyaa fi maqaa waajjira kominikeeshinii aanaa Kombolchaatiin hedduu galatoomaa qabeenya barakaa rabbis itti haa kennu isin jechuun barbaada. Galatoomaa. Ani akka waajjira kominikeeshinii aanaa Kombolchaatti sagantaan kun hedduu natti tolee jira. Hedduu itti gammadee jira. Uummanni keenya jaalala olii qabu akkanatti walii ibsee bifa kanaan harka qalleeyyii isaaniitis deeggaraa sagantaa kana qopheessuu isaaniitti hedduu gammadee jira. Maqaa kiyyaa fi maqaa kominikeeshinii aanaa Kombolchaatiin hedduu galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Sagantaa kana keessatti sagantaa kanarratti dhuguma akka kaasetti keessummoonni adda addaatis ni hirmaatan. Sadarkaa guddinaatti illee jeetii yaada. Akkasuma qaamoleen hawaasaa, jaarsoleen, dubartoonni, dargaggeessi, abbootiin gadaa, qaamoleen nageenya sadarkaa kanatti hirmaatanii jiranii jaalalaa fi tokkummaa hawaasni keenya waliif qabu sagantaa mul'isuu fi sagantaa duudhaa obbolummaa paartiin keenya paartiin badhaadhinaa jiru san kan keessatti mul'isee jechuudha. Obbolummaa sabdaneessaa waan jiru sun kanarraa fudhachuun ni danda'ama. Galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Galatoomaa. Maqaan kiyya Mahammad Ibraahimiin jedhama. Itti gaafatamaa waajjira galii aanaa Kombolchaati. Sagantaa kana qopheessuu keessattuu warri Faatumaa Faawundeeshiniin jechuudha. Sagantaa sabdaneessummaa calaqqistuu fi keessattuu rakkataanis dhabaanis qabaataanis hundinuu iddoo tokkotti walqixa akka furaniif sagantaa qopheessite waan ta'eef qaama sagantaa kana akka qophaa'uuf deeggarsa maallaqaa illee Faatumaa Faawundeeshinii illee galateeffachaa akka mootummaatti illee keessattuu waan hojii wal qabatee jechuudha. Sagantaa sabdaneessummaa calaqqistuu irratti anillee gosa tokkotti argamee sagantaa sanarraa qooda fudhachuun kiyyaaf galata guddaan galchuu barbaada jechuudha. Galatooma horaa bulaa deebanaa jennaan. Maqaan kiyya Taajuu Jamaal Laanjanni hojjetaa mootummaa aanaa Kombolchaati. Har'a gammachuun asitti agaree abbootii qabeenyaa ta'e fayyalaa jirtu. Hedduu nama ibsan akka haala kanaan Faatumaa Faawundeeshinii akkatti haala kanaan amatu haala kanaan kan qopheessuun kun baay'ee namatti tola. Baay'ee gammannee uummanni keenya illee hedduu gammadanii irratti hirmaachaa jiranii akkuma si gadi gata kanatti hedduu bareedaadha. Galatoomee jechuun ni barbaadeessidha illee. Isin namni si fakkaatu illee akkasumatti hirmaatee qabeenya isaanii uummata miskiinaan nyaachisuun baay'ee murteessaadha. Isitti aananii namni hundi qopheessuu qaban haaluma kanaan. Isin immoo addatti galatoomee jechuun ni barbaade. Maqaan kiyya Shamsuddin Jundiitiin jedhama. Guyyaan irraa guyyaa gammachuu addaati. Baatiin baatii qornan boodaati. Qornan boodaa kana keessatti toltuu akkanaa hojjechuun hedduu nama gammachiisa. Obboleettii teenya immoo rabbiin bakka irraa baaste guddoo godhee rabbi haa kennuufi. Akkasuma hawaasa keenya kana akkanatti gammachuu kana waliin qooddachuu keenyaaf hedduun adda gamee jira. Baay'ee galatoomaan jaa galatooma. Guyyaa irraa afqirri ispaaltii irraa kun dhugaa dubbachuuf taanaan kabara dabreerre kabarana hedduu namatti tola. Keessaafuu kan adda godhu shabaaboonni
akkanatti bifa miidhagina qabuun yeroodhaan sa'aadhaan haala kana irratti hirmaatanii akka sagantaan tun miidhagdu godhuudhaaf baay'ee natti tolee jira. Ulfaadhaa haaluma kanaan itti fuufaa tokkummaan keenya cimuu qaba. Kanaaf assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu isinin jaa. Ayya jirtu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sinin jenna obboleeyyan keenya qabiyya keessaatis akkasuma qabiyya alaatis sagantaa furaa guyyaa 27ffaa tiin rabbaga isin gee hundi keessanuu kabajamtoota warra gartee asitti argamu hundaa'u warra sagantaa kana qindeesses akkasuma guyyaan kun guyyaa nuuf addaati baatii ramadaana amata keessa baatiin tun akkaan qaaliidha. Akkasuma keessaaf guyyaan kun guyyaa filatamaadha. Guyyaa 27 guyyaa 27 waan ta'e walumaanuu ni beekna. Maashaallah sagantaan irraatu sagantaa ajaa'ibaati. Waan qalbii namaa harkisu jechuudha akkan. Akkasuma waan tokkummaa fi jaalalaa fi walitti qabamiinsa gartee kabajaa tokko mul'isu jechuudha. Maashaallah hundi keessanuu sagantaa gartee akkana tana fakkeenya irraa fudhatan abdii qabna jechuudha. Guyyaa kana gaagartee halkan Laylatul Qadrii illee keessa shakkamu galgala 27ti. Halkan Laylatul Qadrii halkan Qadrii illee keessa shakkamu. Kanaafuu sadaqaan guyyaa kanaallee guyyaa kanarra Rabbi geessee fi Rabbi isaanillee amil geessu uummata keenyallee Rabbiin gartee rakkoo aadaaballee Rabbi irraa kaasuuf sadarkaa isaan kanallee Rabbiin gartee uummata kana Faatumaa Faawundeeshinii maatii isaanii hunda Rabbiin gartee sadaqaa isaanii Rabbi irraa jaalatu Rabbi isaan amil geessu. ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በእኔ ያለኝ መልእክት ይሄ ነውና ሁላችንም ወደ ፈጣሪ ጸሎት ልመናችንን እንድናቀርብ እያልኩኝ ወንድሜ ደግሞ ዲያቆን ከበደ ስዩም በኦሮመኛ የተወሰነች መልእክት ያስተላልፍልኛል። እርሱን እጋብዛለሁ። በእኔ በኩል ግን በዚህ መርሃ ግብር በመገኘቴ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተንም ከልብ አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ለሁላችንም ሰላሙን አንድነቱን እንዲያድለን የእርሱ መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። ገለቶማ እሺ ጀልቀበረቲ ኦቦሌየን keenya hordoftoota amantaa islaamaa cufan baga guyyaa ayyaana kanaatiin ragaan geechan jecha yaa nuti guyyaa irraa kana maqaan koo akkuma obboleessi kiyya Daaqun Barsiisaa Abrahaam Misgaanuu dubbatetti Daaqun Kabbadaan jedhama kan hin jiraadhu Beetaskaana Kawaala Kombolchaa magaalaa Malkaaraafitti argamu. Guyyaa irraa kana hunda dursee sagantaa faxiraa kana irratti argamuu kiyyaaf baay'ee gammachuu guddaan natti dhagama. Obboleewwan kiyya hordoftoota amantaa islaamaatiinis baga guyyaa kana geechan baga Rabbi guyyaa gammachuu kana ittiin singee jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan egaa akkuma beekamu magaalaan keenya magaalaa nageenyi itti labsamte musliimaaf kiristaanni amantaan osoo waliin hiriin tokkummaadhaan jaalalaan yeroon kun yeroo gara cufti keenya akka amantaa keenyatti gara Rabbi keenyatti itti kadhannuudhaan jedha. Egaa sagantaan kunis sagantaa baay'ee nama gammachiisudha. Nuti gammachuu guddaa itti arganneera jechuudha. Tokkummaa keenya asirratti argamne kabaja kanaaf waliif qooduun keenya baay'ee itti gammanne jenna. Egaa magaalaan teenya tun akkuma beekamtu magaalaa nageenyatti jennee ibsunulleen waan dhugaa ta'edha jechuudha. Yeroo kanatti yeroo nulachuun keenya sagantaa soomata irratti itti argamnudha jechuudha. Musliimnis yeroo Rabbii isaa itti kadhatu, Ortodoksiinis yeroo gara inni Rabbii isaatti itti bo'udha jechuudha. Waaqayyoos biyyattii keenyaaf nageenya akka nuuf kennuuf tokkummaan keenya kunis cimee akka itti deemuuf hunda keenyaan wal jajjabeessuudhaan sagantaan kun cimee akka itti fufuun jedha. Sagantaa kana irratti argamuu keenyaaf baay'een itti gammadee jira. Galatooma jechuu barbaada. Yaaduun isaa Rabbillee jaalataa kanaaf hawaasa keenyaan kan jedhu amantaa musliimaa hordoftoota kan ta'an akkasumas ayyaanni isaanii jala ga'ee jira. Iidiin dhiyaatee jira. Nagaan isaan haa ga'u jira. Nagaan isin haa ga'u kan jedhu qaba. Akkasumas biyya keenya keessatti immoo walii galuudhaan, wal hubachuudhaan dhala namaa kana Rabbiin ga'a. Rabbiin nama yaaduu danda'u, nama itti yaadee murteessuu danda'u waan uumee jiruuf hubannaadhaan, wal hubachiisuudhaan, jaalalaan karaara wal buusuun alatti wal jibbuun, wal dhiibuun nurraa edeen fagaachaa akka deemu hawwiin qaba. Biyya guddoo, biyya badhaatu, biyya dhaloota gaariitti, dhaloota duubaan dhufuuf biyya walii gala, biyya hayyummaa qabdu. Akkuma kanaan akka dabarsinu Rabbiin waa gargaaru kan jedhu qaba. Galatooma biyya keenyas Waaqayyo haa eegu. Ganni dhufus gana nagaa haa ta'u, ayyaanni waluma tartiiba dhufu kun nagaa haa ta'u kan jedhu qaba. Ulfaadhaa galatooma. Kam nagaa fayyaadha. Baga guyyaa 27 nu ga'e wanni iddoo godha
aftirsiisa irraan tana guyyaan itti 27 yaamanii wanti kana fakkaatu kun qophaa'uun ani akka nama tokkootti hedduun dhageemee jira. Kanaaf warra rakkataa isaa cinaa dhaabbatee yeroo hunda yaadatu rabbiin haa godhu. Akkasuma akka Faaxumaa Faawundeeshiniin rakkoo hawaasa keenyaa kan harka qalleeyyii keenyaa gargaaruudhaaf guyyaa irraan tana aftira kana fakkaatu akka agareen beeku hedduu ulfaadhaadhaa gezaa isaanii rabbi haa qabalu isaanii fi faamilii isaanii hundaa'u. Kanaafuu warra raamii ta'u rabbi sinaa godhu galatooma ulfaadhaa jechuun hin barbaadaa jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jecha sagantaa aftira daandirraa kana carraa kanatti fayyadamee onni jechuu barbaadu Faaxumaa Faawundeeshin wal jala waggaa 3 sagantaa akkanaa nu qopheessuu isaaniitti hedduu galatooma. Jecha sagantaa irraa kana wanni addeessa godhu immoo amantaa uummata musliimantiin uummata kiristaanaatis hammatee jiraachuu fi akkasuma warra harka qalleeyyii qofa select godhanii baay'inaan keessa jiraachuu nama hunda hammate ta'utu hedduu addeessa godha. Hedduullee kan nu gammachiisee fi hedduullee bareedaa jeetiin abdaddaa warra Faaxumaa Faawundeeshiniin hedduu galatoomaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.